baga gammadne baga gammaddan injifannoo isaanii guutuu kunoo qabadheetiin dhufee jira. Viidiyoo isaanii hojiidhaan sheer godha. Kan lammadaa irratti gadduun maal jedhe? Gadduu Andargaachoo pirezidaantii duraanii kan naannoo Amaaraa akka lammaa jijjiirama kana ja'anii faarsan. Kan amma itti gaafatamaa biltsiginnaa naannoo Amaaraa arra maal jedhe? Ani akka lamatti hin fudhadha. Akka tokkotti qalbiin na cabe. Akka kaanittoo garuu gadduu har'a hedduun xinqisiifadhe. Akka tokkotti qalbiin na cabsee akka lammaffaatti garuu gadduu Andargaachoo hedduun galatoonfadhe. Ani gama kiyyaan akka dhuunfaatti maaliif yoonaan jettan faannoo jechuun gaacheena biyyaati, gaacheena Itoophiyaati, gaacheena Amaaraati, gaacheeta sablimiiti. Qawwee itti dabaluu qabnaaf malee hiikkachuun qaban jedhe. Akka dhirti akkanaa jiraattu ani bar dhiiraaf hin quudhaa bara. Akkana jeeni mee amma lammaa fi isaa misilaa jijjiirama kana gadduuf himi. Mee guyyuma tokko akkan jeen lammaan. Cal akkana dhirti gadi baatee faannoon ka duraanii hiikkachuu dhiisiiti. Ka lammadaatu dabalachuu qabdii. Jette nin kudheef gootummaa namaaf hin guddaani. Lammaan goota goote lammaan marreedha jijjiirabba. Kuno namni akkana saba isaatiif lubbuu wareega. Bakka umri haaduu jeeti laal. Ani amma booda du'uus rakkoo hin qabu. Akkas jee dubbate. Kuno viidiyoo isaa isinii gallakkiseetiin jira. Du'uus rakkoo hin qabu nyaadhee dhuge garuu hawaasa kiyya ibiddaaf dabarsee hin kennu. Faannoon tokko amma booda yoo ajjeefamte nutii fi Abiyyiin waliin beenu. Ilaa masaraatti dheeyna jira. Akkana laal saba fiitiif dhaabbachuun nama maaliif callisee kana kanarraa dhiisa. Annaa gammada wanni itti na aarseen isinii hima. Faannoo jechuun akka qeerootti nama karaa cufuu miti. Nama biyya eeguu nama if danda'e. Ji'ee faarse nama seera alaa jechuun. Abiyyi ati aboo maqaa Abiyyi ani Abiyyi maqaa natti yaamina obboleessan kiyya. Namni gidee nama madabanyaan taane, nama seera hin qabaanne, nama waan takka hin qabne, qawwee fannifatee Bahardaar keessaa fi Finfinnee keessaa fi Asallaa keessatti ijaaramee socho'u hiikkachuun qabu gujee Abiyyiin deebii gadi baatee hin kennineef. Haya gaalaala. Nama akkanaa kana saree kana. Ala kulli hal waa'ee gadduu irraan isinii deebisa booddee dhaggeeffannaa. Baga gammaddanii karaa tokkoon gammannee karaa tokko Abiyyi nuuna aarsee Abiyyi kana rabbiin inshaallah yeroo gabaabduu keessatti dhiyaannee jirra. Gujiin bilisoomte jechuun Oromiyaan bilisoomte jechuun. Gujii barsantii 90 adda bilisummaa Oromoo jala to'annaa jala seenee jira. Maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana boo. Aboo akkanaa siniin jee. Gujiin bilisa waanaan Wallagga naqamtee qabannaan Dambidolloo qabannaan Oromoon taan bilisoomuun salba. Arra gujiin na gammachiiste waraanni keenya ka gujii na gammachiise boo. Aboo. Biltsiginnaa lafarra haxaawee makalaakaarraa lafarra haxaawee magaalaa guutuba guutuutti magaalaa aanaa dabalatee guutuba guutuutti to'annaa jala oolche. Achi bira dabreeti Arsii dhaqee achi bira dabree Harar dhaqee injifannoo gurguddaa galmeessaa jira. Gujuu fi Wallagga dhibbatti yeroo gabaabduu keessa Inshaallah yeroo muraasa booda Wallagga guutuba guutuu akka Tigraay bilisa baatetti Gujii fi Wallaggi yeroo gabaabduu keessa parsantii 10 opereeshina parsantii 10 abdii muradha. Duruun uummanni kan viizaa tolfachuu eegalee jira. Duruun baaragaa jiran. Arraa agartanii komaandara hunda kana qabanii gurra qabanii agartan guutuba guutuu gujiin
Abiyyi jala akka Tigraayitti bahaa jirti 90 seennee jira. Alhamdulillah jaashee godhe. Abo ani humna wabootti loluu dhiisiiti. Zeetii kontrol godhuu dadhabdee jirta. Humna waboo Abiyyiin sadarkaa ammanne irra jiru waboodhaan loluu dhiisi. Jalmarroo loluu dhiisi. Zeetii tasgabbeessuu hin danda'u. Zeetii biyya keessaa tasgabbeessuu hin danda'uun isin jaaboo. Abiyyi kufee. Abiyyi akkanumatti odaa wardii fi jinnii fi maarree nagaa biyya fageessa. Biitii diigamtee jirti. Namuu naannoo bii baraaraa isin jaa. Namuu hidhadhaa. Abiyyiin akka Mangistuu haala Maariyaamitti abdii muratee jira. Kaleessa Raashiyaatu bira dhaabbatee ara Raashiyaa rakkoo keessa jirti. Turkiin rakkoo keessa jirti. Kaleessa duroonii sadii isa sattare. Xiyyaararraa isa buuse. Arra garuu durooniin isa sattartu hin jirtu. Addi bilisummaa Oromoo gaachana sabaa Gujii harka 90 to'annoo jala oolchatee jira. Magaalaa qulfii jedhamu hunda qabatee jira jechuudha. Itti aanuudhaan yeroo gabaabduu keessatti ooppereeshiniin godhamu naannoo Naqamtee fi Dambidolloo magaalaa gurguddoo to'annaa jala oolchuudha. Alhamdulillah. Uummanni kun bilisa ba'e jechuun yeroo gabaabduu keessatti Oromiyaan guutuba guutuu bilisoomte jechuudha. Qabsoo teenya gargaarsa keenya itti fufuu qabna. Lesh jechuu hin qabnu. Waboon heddummaatee jirti. Namu bakka dhaqe hundatti magaalaa seene hundatti biyyiitti guutuu itti dabalamaa jira. Gibira nyaata waallee uummanni waalleedhaan gibira mootummaadhaaf kafaluu dhaabanii jiran. Waan gibira mootummaatti kafalan baay'ee galatooma. Waboodhaan itti gargaaruu jiran. Warri alaatoo kaleessa waboo force warri jettan. Warri kaleessa jalmarroo jettan. Warri kaleessa especially warri kaafa'oo eessa kuttan. Akkuma kaleessa gargaara. Gaafa akka gargaartan namni nyaata barbaada qawwee barbaada. Isin mallaqaa fi wanta baastan uummanni lubbuu baasaa jira. Lubbuu baasaa jira. Kuni ifa walii himuu qabna. Oromoo yeroo jabaatte kana keessatti Oromoon yeroo Gujii harka 90 guutuu anaa miti dheengadda 98 araddaa jeesan arragiin injifannoo addaati. Waboon Shawaa bira dabre Wallagga bira dabre Arsii to'achaa jira. Arra garuu harka kan najee soba nutti himaa jira. Eenyu harka kan makalaakaa uumaka sanatti shirgootanii uummata biifaan beektanii nuti waboo kana beena akkanatti ijaan agarree beena nuti waboo qawwee ofirraa lafa kaayuu nuti ijaan beena waboo. Akkasiiti baga gammattaniin isin jaa yeroo gabaabduu keessatti opereeshinii lammaffaa gara Booranaa Moyyaalee guutuuba guutuu to'annaa jala oolchuudha. Gujiin Abiyyi harkaa baatee jirti. Gujiin guutuuba guutuu waraana adda bilisummaa Oromoo ka jaalmarroodhaan hoogganamu jala seentee jirti. Gujiin harki 90 baga gammaddan. Baru garuu Wallagga guutuu bilisoom. Wallagga xiqqoo karakke faannoo gama duubaa sanii malee silaa qaata lafa haa ta'uti. Bilisiginnaan kuftee jirti. Nama zayitii tasgabbeessuu dadhabeetti wawollanuu danda'a. Amma namni hawaasni kee jira. Asirraa Finfinneerraa sobduunii fi bilisiginnaan kaadireen walii qabamtee biyya nagee fakkeessuudhaaf odaa maarree odaalee nama bilisummaa qabuutiitu waa'ee odaa wardii fi jinni haasoo. Basaastuu fi buttuu fi butuutuu walii qabamtee isini namni keenya hiikisaa dhangalaasee namni ibiddaan gubamaa isin waa'ee wanta haasooytan. Abiyyiin ganaa dhukee isin kaasa. Baguma Gujiin bilisoomtee boo hanqana. Hanqa hafees insha Allah
Abiy irraa bilisummaan dura godina fiiti. Ummata kaanitti dhiisa. Ummanni kan kana abiy hudduu kan gabbiseeti arbaa fi garafuu jiraata. Arbaa fi garaf. Warra amma abiy jala deemee Finfinnee gubbarra basaastuu fi hattuu fi bituuttuu hunda ganaa maallaqni dhumee jira. Zayitii utas gabbeessee jira. Fattaalummaan isaanii amma wanta koon isiniin. Wanta koon isiniin. Sheer naa godhi isin jee. Sheer naa godhi ummataaf akka dabarsituuf. Wanni amma addi bilisummaa Oromoo jabaatee jira. Addi bilisummaa Oromoo magaalota hedduu guyyarraa guyyaa qabachaa jira. Garuu ummanni sooshaal miidiyaa dhabamtan. Wanni rakkoon sooshaal miidiyaa irra jirti. Rakkoon ummata Facebook irra jirti. Rakkoon ummata miidiyaa irra jirti. Yeroo addi bilisummaa Oromoo jabaatee dachaadhaan magaalaa qabachaa jiru kanatti isin sooshaal miidiyaa irraa dhabamtan. Warri qaama saalaa fidu. Warri sobaa. Warri diraamaa fi jinnii jee TikTok irratti. Warri komedii. Warri aadaa babal'istuu isin dagachiisuuf. Sammuu keessan isin akka siyaasaa hiyyaan, akka bilisummaa hiyyaan isin kofalchiisanii yeroo takka yeroo waa'ee heelaandii isinii facaasan. Yeroo takka waa'ee saalaa isinii fidan. Yeroo takka waa'ee aadaa. Nuti aadaan barbaadu yeroo ammaan tana nuti. Aadaan keenya waggaa 10,000 waggaa miliyoon duran bahina nuti. Aadaa Wallaggaa, aadaa Marree, Qullaa ummata itti nuti onni barbaannu warra ibiddaan gubachaa jiru. Dhiira yoo taate woboo hojii wallaluu qaba. Miskiina faannoon Wallagga irraa fixaa jiru san gadi bahii gargaari. Siyaasaa keessan seeniin. Sani achi huccuu Wallaggaa uffadheetiin dhufee huccuu Qullaa dhufeetiin ummata girrisaa gowwoomsi. Deeggartoota woboo gowwoomsuu hin dandeessu dhugaan siima. Ummanni woboo hojiirra jira. Girrisumaatu isin jala girrisa. Girrisaas isin jalaa baasnee tokko isaaniitiin wobootti dabala. Woboon dabalamuu jechuun gaara seenuudhaan miti. Sammuudhaan waan bilchiginaan ajandaan nuu kennitu hundarraa walaba yoo taane atu woboon dabalamtee jirta. Waan qoshaashaa hayisaa. Wanni ani jedhu barbaadu. Namni deemee qaamaadhaan woboon dabalamuudhaan miti bar woboo jechuun. Atis wobo, anis wobo. As gubbarraa waa'ee bilchiginaa yeroo takka zayitii, yeroo takka marree, yeroo takka dubartii qaama saalaa garuu waan dhuunfaa, waan ati gootu, waan ani godhu, waan namni hunda godhu tokko asirratti ajandaan nu godhanii waan akkana akka jaalatu jedhanii qaama saalaa baratis ni qaba, anis ni qaba. Kabiraa fi kabiraa jira. Haadhatee keessaa waa teessanii. San warri akkasii san wanni akkasii mimmi'eessu. San jala bahuu qabna. Gita yeroo san woboodha jechuudha. Yoo ati woboodhaaf sagalee taate ati woboo. Woboo biraa barbaadda. Woboon ka dinagdeetii jira, ka aktivistii jira, ka sheerii jira, ka wantaatii jira. Woboon hedduudha, bifa hedduudha. Kola nu kophaa isaatii miti. Amma namni laayifii seenu hunda ajanduma haaraan gadhuuf. Namni maaliif ummata kana dammeessinee nama ajandaadhaan gadhuufu akka jalaa baatanii unfriend gootanii woboo foorsii irratti ergatanii woboo hojiidhaan akka qabsoo gootan wareegamaa olii hanqanumaan jiru barbaadu. Jecha kiyya barama waan tokkotu bar namni tokko anamma wanni asirratti ajaa'iba jiru akkuma mataa kiyyatti jechuudha. Yoo amma fakkeenyaan waan takkan dubbadhu jeerraa use sii fidee dubbata. Nama tokko fidee dubbata. Dirqama firaa dubbadhaniis. Waan takka akkamina wooma xiqqoo takka fuudhee nama tokko gabbaasa. Amma laa waamee ajanduma yoo gad xiqqaate osoo waggaa tokkoon gahin keessa ajandaa meeqa nu baasan ji'uma shan keessatti. Uga takka aayilaan kunturoo nama raamuloon jaan torbaa lama dubbanni. San tokkote ammas as fuudhanii damma maal fidan boodarra aayilaan ani joom tana keessaa baanadha. Bilchiginnaan gabasi zeeta qaaleesiti. Kan zeeta kana qaaleessa bari isaanii. Zeeta inni qaaleessi. Isaan tu qaaleessi. Har'aasa immoo Oromoodha. Zeeta fuudhee amma dura aayilaandi tuman ammas aayilaandi tu nama gudeetu jaaniiti aayilaandi lafa kan haanaaf leen jira yaa meesiimu Oromoo wanni gabroom namni gabrummaan guddoon maali beektamu nuni kiyya gabrummaan guddoon qawwee miti namni qawween gabroome
namni qawween gabroome ni bilisooma namni sammuun gabroome abadan hin bilisooma abadan umrii kee qabrii galu oromoo sammuun bilisoomte sammuu gabroomte oromoo sammuu cabse wallahi qawwee bita qawwee nu cabse nuti sammuun cabne jira ummanni keenya parsantii dhibbarraa 88 qoro gawwaa kamalee gawwummaa qabna jachiriyya ana mana mai dura Amma Tigraay ilaali. Waa'ee Hayilandii, waa'ee Qaamasaalaa, waa'ee Aadaa, waa'ee Odaa Awwaardii. dubbadan Odaa Awwaardiin. Ati kun bilchiginaan maallaqa galiitti galfachuufi malee Oromoo yeroo ammoo Odaa Awwaardumaatti godhu bukeessa hin jirtu yoo dhugaafi. munir waan tokko si gaafadhu biratti munir kiyya wayii si gaafadhu qoy ammas wanni si gaafadhu waan tokkotu jira amaari lafumaa keetti wallaggaam Addis Ababaan ya Amaaraa mari'atu nu bideeje Oromoo lafumaa kaati hatta mijoota maqaan seenyu dhiifamaa hojii pirezidantiin kabajaati meerii jechuudha jala deemtee deebisaa maa kan ta'aniif Amaaraaf kun beekee propaganda sii kanna istiraatejii sii baasa wallaggaa qoya walla Amaaraa loo jette lakki ay dandam afaan itti himta basiraa masayyeet baqa hojii garsiisuudha qawwee ta'ettee ajjettee ragaa kaafattee garsiisuudha lakki Oromeen ta'eef siin jaanimi Itoophiyaan afasaan lafatti jaanimi ol kaatee Facebook irraa ejjitamoo qawween garsiifti jala deemtee maa kan taaf saga deebisaa gisee hundaa Asirratti wayin siima gaa. Asirratti wayin siima. Warri faannoo huccuu faannoo uffatee dhufee wallaggaa Amaaraa fi Doobar Abiyyiitiitu leenjisee akkas godha. Bara Amaaraa fi Oromoo walitti dhihee siif hin galle siyaasaan uummata keenyaaf hin galle. Nuti rakkoo akka sabaatti Amaaraa wajjiidhaan hin qabnu. Namni keenya beekuu qaba. Nuti rakkoo sirnaa wajjiini. Warri mootummaan qawwee kanneen hidhachiisee harka funyaanitti sooshaal miidiyaa kanarratti bobbaase deeggartoota bilisiginnaa Abiy kan naannoo Amaaraa. Wallaggaa akkana goona, Amaarraa akkana goona garaagarummaa makalaakaa wajjin qaban. Biyya mootummaa qabdu keessatti yoo mootummaan hin ayyamin hin jiru. Inni Amaaraa fi Oromoon gidee akka hawaasatti walii bu'an yookaan amantaadhaan walii bu'an namni mootummaadhaan loluu hin dandeenye. Kana nuti Geetaachoo Raddaa jeeba ትግላችን ከአማራ ህዝብ ጋር አይደለም ኑቲስ ኦበለየ ከኛ ኑቲስ አከሱበ ሲያሳን ከኝ ሰም ኑቲ ኦሮሞ ሂየሳ አማራ ቢዲሶምሱ ሂየስ ኦሮሞ ቢዲሶምሱ ሂየስ ትግሬ ቢዲሶምሱ ሰባሰብ ለሚ ቢዲሶምሱዳ ኑቲ ረኮ አማራ ወጂ ቀምኑ ሲርና አቢ ብልጽግና ኦሮሚያ አተው ብልጽግና ናኖ አማራ ተው ወራ ፊንጣለይ አማራ ፊንጣለይ ኡመታ አብይ ከነመለ nuti rakkoo Amaaraam gam Tigree gam Somaaleem gam እንደ ህዝብ bilisumማ keenya waliin goonfannaa akkana haasa'e madubii sii galtee jirti. Jecha kiyya warra waan san joo biti munir kiyya warri na gubaa jiru warri dhiiganuu dhaabe bar Oromoon barta walii galuu itti bar Oromoo biyyaatti miti Wallaggaan Arsiin Baaleen Jimmaan walirraa fuuteetti walit kannitee gaddaa fi gammachuu wajji jiraatu jirti. Warri Oromoo walii galchuu dadhabe Oromoo walii galuu didde Oromoo baratte Oromoo gartee injiinara jettu doktora profeesara Ameerika US tatta'anii uummata kanaatu rakkoo gufuunutti malee nuti warra biyyaatti miti Oromoon biyyaa guyyaa tokko walii galti rakkinni ka jiru barataa Arsii keessa Awurooppaa dhaqe barataa Wallagga keessa Ameerikaa dhaqe jara kanatu Oromootti gufuu ta'ee jira gabrummaan keenya Amaara bira hin jirtu Tigree bira hin jirtu hayyoota Oromoo bira jirti ammas ka gufuunutti ta'ee propagandaan nu baasaa jiru warra sooshaal miidiyaa gubbaatti maqaa namaa leeloo dabboleessa waan tokko siima nama dhuunfaa dubbatin aan jettu dandeessu namni dhuunfaa egaa waa'ee Oromoo miidhu dubbate mucaa xiqqisha hudduun deemu tokko irraa dubbachuu qaba maaliif wanni waa'ee Oromummaati waa'ee Oromooti lakki nama dhuunfaati irraan dubbatin himi noo nama barbu waan danuu baasu kan deemna jedhuu fi malee suutaadhaan dubbiin galaa haa dhuftuu fi gaafa maqaa isaanii finnee masgabaadhaaf hin jirraa bara. No, ana ma tokko dubbatu munee tokko dubbatu tokkoffaa warra hayroo kana warra hayrooti warra gijee hunta barbu kan danuu baasu uggata gamutti fidan uggata kaayilaandi fidan amma kaan Itoophiyaa irraa maal jaa deeyitiin qaalooyte uggata koo arram awwaan tokko nima fannoo fi Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaatiin wal lolu namni jiru namni sun nama donqorootti hin akhiraatti donqoroon akka isaan jiru yoo hoolaa taate malee bilisiginnaan Shimallisii fi Abiyyi Ahmad fannoo fi naannoon Amaaraa baalaan darjatatu tokko beekaa propaganda nu qonan akka nuti gartee Abiyyi cina dhaabannee fannoo jibbinu kijibatu jarri tokko wallahi dambaa
Amara wanni ke sabase dubin si fagal tu dabar. Lal. Bilsigina Amara atau kan Oromia atau bilsigina. Dumen. Hawasni Oromo ti hawasni Amara rokko wadi dun kabar. Tanan jabarani. Wali Maron ummata kan illee binisa baasuuf deema. San akkasitti walitti haa'awwan. Kanaaf wanni yoo dandeeje amma wanni jiru ijeensa manaa fi ijjiin kuni warra Itoophiyaa illee odha qabu baate nuti rakkoo warra nuti warra Itoophiyaati. Rakkina warra sooshaal miidiyaa gubbaa jirudha. Warra gartee sa'aa 24 gubbaa ta'u. Halaalu jiru ni jira ni beeka waliin haasawina. Gobbarraa kan osoo jira kan hararraa laalu jira kan shawarraa laalu jira kan bilbilee ni beeka ni saayibota xiyyan qaba ni seeran. Warri ma warra biyyaatiin nalaala irra guddaan. Warra waayifaa qabu waayifaadhaan nalaala. Bar biyya keessa amma fakkeenya waan tokkoon siima. Intaltee caaluu hundee isaa ajjeetu. Mee isiniif hima. Oromoon tun bara gowwaa cinaa dhayi. Beekaa ammoo cinaa dhayi jetti. Gowwaa ammoo isuma dhayi jetti. Oromoon tun agartee dhokanii mataa nu dhawanii bara. Akkamiin hundee ni beektaa? Hacaaluu hundee isaa ija teenya nu keessaa fuudhe. Eenyuun nu keessaa fuudhe intala dhalaati. Intala akka maskiiman geetan obboleeyyan kiyya. Intalta tun nyaattee dhuutee Hacaaluu hundee isaa dhiyaattee obboleessi naatee wajji deemtee sukkutti mataa kana hojjete jirtu gurbaa sana. Maskiiman geetan akkanaati. Antaluma duraatu maskiiman geetan jaaladhu. Maaliif harahaatuma si ilaalee akkasiin Amaara hargee keessa dhaltee beeka wallahi billahi. Hedduu ammas Amaarri akkasii. Ara gurbaan tokko qabee jira abaa tokko walitti Amaarri fa'aa tokko Afaan Oromoo tokko. Amaara naannoo Oromiyaa keessa dhalate. Nama hundi jala yaatanii alaabaan maal faayidaa qabdi alaabaan jarkiidhaa bara. Tigree hidhataan jirtu Amaarii hidhataan jiru alaabaan nama hunda bitata. Yeeni beektaa viidiyoo ati sipeessan irratti ilaalee goboon boojite jechuudha. Har'a gurbaa harargee lixaasan abbaa gadaati maqaan ajajaa waliigalaa. Garuu maqaan isaa dhugaa Xilaawuni. Abbaa gadaa beekaa baafate. Innis maqaa biraa baafate. Innaa nama amanina. Ati wani ni nan ijoo barbaadu gabaabumattu qabsoo nuti godhuu qabnu deemnee gaara dhaquu qofaam. Qabsoo nuti godhuu qabnu uummata keenya kan rafe hirriba irraa kaasuudha. Amma namni waa wayii oboo irraanfatee jiru. Oboon gin injifannoo galmeessaa jirti. Kanaaf maallaqa amma namni bar ji'a sadii dura asoo kaafaa'oon gadi lakkifamin kaafaa'oon gaafa gadi lakkifamin woboon humna godhatteeti makiinaa fi hunda nedaaji bakka maallaqa dubbii maallaqa sii galee kaafaa'oon gadi lakkifamii jennaan irra guddaa hedduun taasisabe dhugaan isinii. Kanaaf kaafaa'oo fi abaa'oon ija mirgaa ija bitaati. Tokko abaa'oon bilisome jechuun kaafaa'oon bilisome jechuun warri kaafaa'oo deeggartan maallaqaadhaan jalmarroo jechuun kadhaabaa adda bilisummaa Oromootii miti. Kan uummata Oromooti. Kan kaafaa'ooti. Kan Jawaar Mahammad. Kan Baqqalaa Garbaati. Kan Abiyyi mataa isaati. Yaa Munir kiyya. Ammoo jirrin ajjiin isa baraaruu deemnu. Munir kiyya wal. Isa ajjiin isa baraaruu deemnu. Abiyyi makan haa qabnee baraaruu deemnu. Munir kiyya dubbii wal keessa noof. Namni Itoophiyaa fi Oromoo wal keessa oofajee nama gartee hantuutaa fi adurree walitti firoomsajee. Abiy Jawaar Mahammad yoo achi bee Oromoo ta'e abaa ottaa dabalamu dhufee nu haa hoogganu. Achi taa'ee Itoophiyaa hoogganaa Itoophiyaatti filadhee hojjee inni Amaara. Ayi jalaa kalli walli wal kana isaan oolu. Nu gabroomsa isaan nu gabroomsa. Namni rakkoo tana guutuu nu fide. Namni Hacaaluu ajjeese. Namni ilmaan Oromoo gatii kana kaffalchiisaa jiru. Isa mataa isaati. Kan bilisummaa kana fide illee isuma. Ifumaa fideetti ifumaa fite. Bilisummaa fideetti ifumaa nu gabroomsi deebisee. Lubbuudhaa jiraatu. Hayyuu keenya guddaadha beekamaa. Ammas yoo chaansii harkatee jaalmarroo dabalamee hoogganaa jaalmarroo haa ta'u. Jala nuti abaa'oon nuti abaa'oon ta Jawaariif ta Baqqalaa ta jaalmarrooti miti. Abaa'oon ta heera ganama waggaa 50 dhaabbattedha. Kaayoon abaa'oodhaatu ni maali qolan bara kaa'utu naan galle. Ana akkatti beekuu fi akkatti namni beeku adda. Erga waboo foorisi taate addi bilisummaa Oromoo jechuun maali? Wala biyya Oromoo wala bonteemi duuba warri Itoophiyaa kunoo waan akka miqolan na dhibbee bara. Akka Tigraay akkana salamuu ta'isan. Tigraay carraa harkatteetti addunyaan beeytee addunyaa kana hooggantee yoo yaadatte mallataan biyyoota 54 irratti hoogganaa ture Afrika Itoophiyaa bira kutee Afrikatti. Namichi kun gaafa carraa harkate san Itoophiyaatti dhiise. Warra inni hidhaa keessaa yaaseetu arra ilmaan Tigraay fixaa jira obboleessanii. Ashaagiree fi Maasigireentu warra hidhaa keessaa ba'e. Warra inni gallakisee toora Oromoo fixu jira. Warra inni gallakisee arra ilmaan Tigraay dhiiga boochisaa jira. Diinaa qabdee gadi lakkisiin. Tigraay
gaafa baankii fi taankii fi ijaaree addunyaa guutuun harkaa jiru san silaa bilisa ba'anii boonanii jiraatan biyya walabaati addunyaa tarkaa ijaara mataa fi qaban akka Yuukireen kanatti. Arra Yuukireen maal jirti? Tigraay Raashiyaa daaraa wal jirti obboleessa kiyya fara deemee jirti kunoo boojjama kan harka qayyii harka inni kan deemu jenneen boojjamtoota Raashiyaa dhaan garree miiliyoona meeqa kuma meeqa argeera boojjamee kan yaa'u jiru akkuma waraana biyyisanitti. Namni gaafa carratti harka carraa sun ni dabra chaansiin kee gaafa dabarte ma assalaamaa chaansiin Tigraay nyaadhamee jira. Tigraay chaansii dhabdee jirti maaliif waggaa 27 guutuu itti dagan waggaa 30 guutuu farshoo dhuguu miskiina zallamuu malee biyya ofii ijaaruu dadhabde. Oromoonis Juwaaris akkas ta'ee jira. Oromoonis osoo akkas hin taane carraa ammaa harkattan kanatti jaalmaroo dabalamaa walqeequu dhiisaa abaa'oo teessan Oromoo fi Oromiyaa keessan wala babaasa. Itoophiyaa taana Oromoo taanee hojjannee sanamtan. Hacaaluu hundee taa'aa Itoophiyaadha. Oromoo miti. Inni Oromoo taane haga walitti haa dubbannu nama rabbi raafataa godhuuf biyya irraa salphisu yoo komaddoon nama yoo komaddoon. Garuu Itoophiyaa ta'e ajaa'oo faarsa. Mucaan sun silaa agartee na dhiiga malatti dhibee du'a bareedu du'a saree du'e hacaaluu hundee sadha. Dubartii ajjeese. Nama du'e hin komannu du'ee jira. Maaltu ajjeese? Itoophiyaa fi Oromoo wal keessa hin ta'edha. Oromoo fi Itoophiyaa waliif hin haftaatu. Hayyoonni Oromoo hayyoota hin qabdu malee. Nama kana dhugaa itti hin agartu. Haraa nagayaa. Du'aan nyaadhame, Hayilee Fidaa nyaadhame, Taaddasaa Birruu nyaadhame, maal eegdanitti? Kanaaf wanni jiru abaa'ootti bahe an Oromoo dhajii miliyoona 60 if dandeessee buli. Hoolaandi, Puulaandi, Taayiwaan biyyi miliyoonni meeqa? Nama miliyoona 30 20. Ingilaandi miliyoona 60 obboleeyyan kiyya. Kanaaf dubbiin baay'isuuti Oromoo fi Oromiyaa bilisoomuu malee nuti Itoophiyaa wajjin jiraatu. Jawaar Mohaammed achi deemee Oromiyaa ijaaru. Dadhabummaa Itoophiyaa seenu. Bilisignaa wajjin baafamsu. Nuti waliin uwwisu hin jiru, waliin nu dabalusu hin jiru. Haa galatoommoo waan duraan dalageen. Amma immoo carraa harkasaa jirti. Yoo chaansii dhabe maafi mushkila. Yoo chaansii dhabe gartee harka bilisignaa jiraatee eeggan waan godhuuf hin qabna hojii hawwii ibsan. Yoo chaansii qabaate bahu cikeessa bahee abaa'oo dabalamuudha. Hoogganaa abaa'oo ta'uudha. Jawaar Mohaammed ni jaalanna ni kabaju. Nama jijjiiramaa na fideedha. Garuu cekee ta'eetiin karaa nagayaatiin kaabaa ho'ee dhaqqabsaa jee dansasaati. Dansa samii horu. Nuti san beenu usamaa'uun. Jawaar asii keessatti taa'ee hin nyaadamini. Hacaaluunis akkasumatti nyaadhee. Jawaaris Hayilee Fidaatiis warri kanaa galata takka malee akka sareetti ajjeefamtanii namni Itoophiyaa jettanii namni Jabuutiinuu miliyoona takka bilisoomte alaabaa qabdi biyya qabdi isin miliyoona 60dha maa Itoophiyaa maxxanaa ooltanii if danda'a namni Itoophiyaa jala deemu buddeen duutisaa duwwa sareetti numa yaadhamaa kana joo barbaade isin akka nama Jawaariif yaadee bakka marre dhaa'umaati waan akka jenne namni Itoophiyaa jala deemu boddeen isaa ajjeefamu akkuma saree darbamu bakka reeffi isaa kabajaa malee awwaalamu bakka kanuma. Sareetaa uume waan taamete namni akka waaqoo guutuu faatti akka jaarraa abbaa gadaa fa'a akka taabbee burruu faatti barabaraadhaan onnee Oromoo keessa bara Itoophiyaadhaaf isin loltanii galata hin qabduudhaaf warri hin qabduu warri silaa galata qabaatte biyya bar silaa warri hojii galteenyee dhiifama gaafatanii Minilik dhiisanii bakka kaleessa abbootii keenyaatu abbootii keessan fixeeti dhiifama yoo hundaan walii Oromoon nama dhiifama beetu dhiifama goonee waliin ta'e ummata ammallee taa'ee Aduh nuti apa boleh bahari dah Minilik jena amma mal asiratin agenda berarti dabar gaddu lah memang gaddu jadi sani kota enu dina kiyami gota hasoni sa gota malje nuti amarin takka harka pulla demnem beinuji abiyi miti abban abiyi tu ni kochi sundandeu ini bilsegena wontat fannon akka naannoo biraatti karaa cufuudhaan miti faannoo jechuun nama konfidensii qabu nama if dandeedhaan hankam takka nu tuffateedhaan isin karaa cuftan nu arrabs kuno viidiyoo isaa amma poost godheetiin jira alaa kulli haal gaddu wanni jee sirri qawwee malee wanni nu baasaa hin jiru wuji biltsiginnaa ta'e jechuudha. Kanaaf wanni ati jette suma ani komii irraan qabu namni biraa komii yoo qabaate mirgeessaati ani qaba kiyyaan namni
ganda jala deeme asoo if hin dandeenyi qullaa harka qullaa deeme suma numa nyaadhame uummatallee ficcishii ifiifillee if galaafata. Sanuma yoo barbaadeeti. Munir kiyya waan tokkotu jira. Ilmi fakkeenya waan tokkoon jira. Maal jaan beektaa? Ilmi namaa kun eega uumame profeesara miti yoo gartee saayinsii lafa tana qorate yoo ta'e qeensarraa kaasee rifeensa mataatti guutuu miti. Hirrina qaba. Eega dhala namaatti eega dhala aadam ta'e. Akkuma san namni gowwaan waa takka kutaa hin jahin tokko qeensarraa kaasee miillatti wallaalaan jaama. Waan takka nuu beeku. Waa doktorri kan beekne an beeku. Ha doktorri guddaa sun qareen an beeku danda'a waan takka. Kanaaf maal jechuun barbaade beekumsi nama hayyuu guddaa bicha biran jiru beekumsi bineensa uumama rabbii ilaaltee waa hunda hubachuu dandeessu. Du'aar maamma kana yoon qeeqe maali nama miti inni kun rabbii wanni qeeqamne rabbii guddaadha. Rabbiin balleessee dhiisee ni hun balleessu subhaanallah yoosi miidhees yaa haaliqa kiyya gaati jabaadha na araara nu meekte malee loltee bika dheeytuun qabdu haa yoo bar loltee na jalaa bayi dachi xiyyaarraa ol keessa miti jalaa bayye kana jechuun mootii guddaa jechuudha garuu sin zallamu akka ilma namaatiif yoo garraa ishee ameerika bi iddeenaaf jee waan zallamu rabbiin guddichi. Du'aar maamma kun rabbi moo nama ilma namaatiif jee sagee dhalatee arrabsuu fi qeequu waan tokko adda adda laala siin qeeqammati ati munir sirriin jirtu badii kanaa qabde yoo siin jee natti haatee maala gayita bunaa fi itti godhe yoo rakkina sammuu qabda hirrina sammuu qabda barumsa siyaan qaba yoo waan akkasii oomte yoo namoo dii qaalaa hattuu jee see rabse sun rakkina naan mirga qee dhiibe an du'aar maamma hattuu leeba ittaan jiru du'aar maamma ta'uu gortee jirta leenca kiyya ati hankafa kiyya abbaa kiyya natoo deemu jirta liidari ni qeeqama qeeqamus qaba jaalmaroo qeequ qabda anuma oromoo irraa gaafiin qaba abaa olee gadaafatte waggaa 50 geetaa shordamaa jebeeyta eekoo paartii akka qabachuu saree dellamu koo kaamsaa bat balaa ino minim jaaltarraa gudun zaraachuu bakka deemanii baleessan jee wali sun dhugamu dhuga miti abaa waggaa 50 guutuu maal daleetti oromoodha kasalawaa kana gaafachuu qaba oromoo miti mucaan kee tokko bargitee barumsa neeytu sii gaafata eeysa oolte eeysa bulte maal baratte mee barumsa kee maal jettee sii gaafata mucaan waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 humaan beeku daa'ima haadha mana keetii sii qootattara siitu eega yoo harma feete mucaan kee deemee bishaan taakaa uffata bachaa oole mucaan sun barumsan baratu itti gaafatamaan sii booda dhaabni abaahoodhaa kadhaate oromoo eega taate gaafachuun qabanii amata 50 guutumaa jala deeman maal hojjetan daawwiti ibsaa hamaal gachuu maal daleeydan leencota maal daleeydan amata 50 biyyi beekatu duuba bilisoomte isin hojiin keessan maali bu'aan jala maqaa haja'uu qabuun ummata oromooti oromoo waan gawwaa taateef hin gaafanne kaa barumsa hin qabani asuma daawwiti ibsaa hin qeeqinaa hamaal gachuu goota kiyya du'aar goota yoo ta'e hin qeeqan qeeqamus qaba na dhaga'uus qaba dirqama isaati na dhaggeeffachuu baay'ee dhaggeeffachuu deema jaalmaroon dhaggeeffachuu qaba ummata dhaggeeffachuu qaba dhagee beekan nuun galin takka nu hubachiisuu qaba ummata kiyya akkanatti ta'e naaf qaba waan akkanaa kaduu isa antee kun ammoo mirga kiyya jechuudha du'aar maammatiin tuqinaa ni tuqinaa ni tuqina ni arrabsinaawu du'aar maamman rabbii miti nama kakiyyatti namni eega hogganaate ni qeeqama ni arrabfama arrabsaan jiru ati qeequu mirgaan qaba warri du'aaris salaattan nuti du'aaritti salaannu nabi muhammad tu salaatu rabbii tokko salaannu du'aar nuuf rabbii miti jaalmaroo nuuf rabbii miti rabbiin garuu doolaa fi moolaa jee waan moolaan jee waan doolaan dalaga saniif wal jala deemuun bineensin wal jala deema nama miti kanaaf jala yaada waan nun galin waan nu miidhe takka ni qeeyna irraa barus kana bari hoolaa gartee nama jedhamtee waan itti barreessu namuu waan qeetuun beeku kanaaf du'aar maamman nabi muhammadin godhinaa bira kuti bakka amma bira kuti waa'ee gadduu haasee gadduun akkami abii tuffatee dhamoo oromoo tuffatee jenna kanii qeerroo karaa cufuu malee qawwee hidhachuun beeytanii miti qawween namni nuraayee kun jira jee ka dubbate kana maal irratti himte oromoo